فرصة إذا مرت لا تعود carraa yeroo isaan darban namni biroo bakka sii buhee haadha siin taane haadha mana isaa harka qabatee haadha isaa immoo daa'ima harka kaa'ee deeman akkamitti hisaabni agana dhufe jennaan maanguddootatu warqii tokko dabale jedhaniin mataa talbasu alcajuuza dhahab yoomi as maanguddoo warqii uffatuu eegalte jedhee haadha loli sadarkaa nama jala dalaguu haadha ufii godhe laala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه رب كي مرتسجر يا نبيكيه akka isa malee namni biroon gabbaramne haadha abbaattis akka namni tola oolu rabbi murtii dabarsee jira jedhe rabbi haadha abbaatti tola ooluun tawhiida duuban dubbate rabbi gaafa tokko namni wahii ergamaa rabbiititti dhufe alayhi salaatu wassalaam dalagaan jabduun rabbi biratti qiimaa qabdu taminni jennaan الصلاة على وقتها صلاة يروي ست صلاة رسول عليه الصلاة والسلام ثم أي إيقسي هو جنان بر الوالدين هذا أباء في الطلعول رسول عليه الصلاة والسلام إيقسي هو جنان كرا ربي كيستك أبساو رسول لك أبتي هذا أباء صلاة دوبا دبة ربين قبطي هذا أبا توحيد دوبان دبته إمي توحيد دوباتي في صلاة دوبان دبتمي جبدولا هذا أبا كي نتي تولا هاولو هذا أبا كي نرى دعايا فدنو نمني هذا أبا في تجلته آخرات دور الدنيا سلبته هذا أبا كي يوكبات تولا اتئولي هاسا وغاري وجهاسي رب كن سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إلمنا ما كناف أكا إسان هذا أبت تولين دلغن رامني في جرّي ربي نما وهيتو هذا منا إسا وجه سوجراتو هذا إسا أفبرت دبله وججراته هاتي إساتون دائما إني دائه إساق أبدي نما هذا وفي صدركان نما جل دلقو هذا وفي قد إلالا وصو هاتي مناجرت هذا إسا ديت إسا قدست الموت يلي قدس جده المو باچس هذا وفي قافتكو هذا من إساتي ورقي بتودف مقالا به هذا من إسا هركا قبته هذا إسا مو دائما هركا كائي deeman gaafa deemanii magaalaa warqii dhufan haati manaa laallata qubee kanatu naa taha kanatu naan taane jechaa filataa osoo jettu haati daa'ima harkaa qabdu tun warqii takka fuutee miizaanarra keette itti tolte yeroo maallaqa kafaluuf inni jedhu miizaanni xiqqoo itti ol ka'e akkamitti hisaabni agana dhufe jennaan maanguddootatu warqii tokko dabale jedhaniin mataa talbasu alcajuuza dhahab yoomi as maanguddoo warqii uffatuu eegalte jedhee haadhan loli haati rifattee daa'ima sallafa keettee duuda galte yeroo garii bineensa baddaa galu caala nama namarraa dhalatetu bineensa ta'a haadha manaa kee hin caalchifatin abbaa kee nama biroo caalchistee hin laalin huma jarri lamaan duniyaa tanarratti rahmatummaa rabbi dachirra kaayyate kakaraa isaaniitiin rabbitti geettu yoo darban immoo carraa fursatun idhaa marrat laa tacuud carraa yeroo isaan darban namni biroo bakka sii buhee haadha siin taane namni biroo bakka sii buhee abbaan taane aga isaan lubbuun jiran
osoo isaan du'anii biyyeen uffanne khaddamadhuu tola itti ooli booda quba of nyaachuun mala isaanitti tola ooluun ilmoo ganaa dhuftuufillee sababa ta'e akka isin tola sitti ooltuuf haadha abbaa keessanitti tola oolaa ilmooteessantu tola isinitti oola. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.